Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Adwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Meekanii yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaaf Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii? Oromoo hin duune achi keessa. Isa kana isaan kaasaa jiru bara dargii. Waraan dargiin gochaa ba'e. Oromoo hin duune. Lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa ammoo hadhiisu. Bara mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera. Oromoo meeqa tafe achitti? Waraana dheengaddaa isa dheengaddaa kan meeqa tafe? Hin deemnaa, hin duunaa, injifannoo hin dhufaa, injifannoon kan koomiti jennee abbaatti barbaaddan. Malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti. Waraanni biyya kanaa waraananis injifannoo argamanis hin beeku. Garuu abbaa biraatti ilaannee nuti keenyaa miti. Adwaan Gabayyoon kan du'e adwaa irratti. Gaafa injifannoo sana du'e Gabayyoon. Kan waraana Itoophiyaa gaggeessu Gabayyoodha. Gabayyoo Gurmuu. Namicha waraana gaggeessaa deemee aarsaa ta'ee injifannoo fide kan koomite inni abbaa biraatti barbaaddan. Beettu biyya keenyatti namni xiqqoo waa horatee suuqii xiqqoo qabaatee daldala jalqabee wayyaa qulqulluu uffachuu jalqabnaan maal jenna? Maqaatti baasa. Namni daldalee waa argachuu danda'a jennee amannurraa namni xiqqoo fooyyee qaba namichi waa qabaa jennee maqaatti baasna. Isa duwwaa immoo miti. Wayyaa adii namni uffatee ba'eennaan maal taatee si jalaa xuraa'am jenna nuti. Wayyaa adii jibbinaan. Maa gurraachaan godhattu? Adiin kun si jalaa xuraa'a jennee yaadna. Aadaan kun keessatti guddachaa deema. Isa jijjiiruutu rakkoo nutti fidaa jira. Qalbii jijjiiranaatu rakkoo guddaa nutti fidaa jira. Kanaaf haala barree yeroo barree adeemuun barbaachisaadha. Nagaa keenya deeffachuuf gama keenyaan qophaa'aadha. Jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa gahee keessan taphadhaa. Warri baddaa jirtanis ergaan kun isin dhaga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa, Oromoo saamuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniittu eenyu dhaabe? Nu dhaabe? Namni Oromoof qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimallisii wal dhibuu danda'a rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaa Oromoo joorsuun ajjeesuun saamuun garuu sirrii miti. Sirrii miti. Nuti koo asii baanaan abdiin keenya uummata keenya malee godoo tokko hin qabnu. Jarri kun baddaa ta'anii godoo baay'ee qabu as keessaa. Hojii ta'eemsu. Oromoon haqaaf mariin amanu waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu. Akkaawuntiin jiraas halaalamu. Eenyu hattuu akka ta'e, eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti. Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti. Oromoof hojjechuudha. Kana gochuuf gahee keessan yoo taphattan nagaan baay'ee barbaachisaadha. Nagaa malee milkaa'uu hin dandeenyu. Nagaa hin barbaanna. Nagaafis baay'ee kadhannee jirra. Ammas kadhachaa jirra. Deebi'aa karaa nagaatiin galaa. Jaarmiyaa keessan ijaarradhaa. Yaada keessan qopheeffadhaa. Uummata keessaniif karaa nagaatiin himadhaa. Waggaa lamaan filannoon. Namicha irra galee waggaa lama keessatti qophaa'ee yaada qabaatee jennaan mo'uu danda'ama. Nama ajjeesuurraa waggaa 5 obsanii filannoodhaan mo'uu wayyu wal ajjeesuurraa. Amma Oromoon of bulchaa jira. Garbummaa keessa hin jiru. Dachii Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo ofii keenya tokkummaa keenyaan balleessuu baanne alatti Ormi tuquu hin danda'u. Oromoon abbaa biyyummaa isaa deeffatee jira. Ofiin of bulchaa jira.
naannoo isaa ofii karoorfatee hojjetee amma humna isaatti carraaqaa jira. Bara kanatti gaaffii akkasii gaafachuurraa isaa hafe guutuuf yaada haaraa burqisiisnee qabsoo haaraa fiduun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata gama kootiin. Isaaf gama keenyaan qophaa'aa ta'uu keenya akka hubattaniif.